kan baranaa kan warra baree giree isiniin jedha manni maxxansaa fi raabsaa kaaseetota islaamaa manni maxxansaa fi raabsaa kaaseetota islaamaa kaaseetiiwwan islaamaa nashiidaa akkasuma manzuumaa bifa garaagaraatiin maxxansee raabsuu irratti argama. Maarree kanaafuu kaaseeta Anwaara Barraa lakkoofsa 1ffaa mu'jizaa rasuulaatii fi haala yeroo kan jedhu irratti maxxansee isinii erguusaatiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama na simadhaa jedha mana maxxansaa kaaseetiiwwan islaamaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على محمد رسول من أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد رسول من أشرف المرسلين. بسم الله مكا ربي تير الكهي الحمد لله تلسانك إن نندماه مرغيسته نافجيك ربي ونقرار ربه كبين ددبي تاكي ترتي تا رسول من أشرف المرسلين. Isin irraan ture dhiifama ikwaani haalli keessa jiru nutti jabaannaani ramadaanan ga'uun dirqama taanaani kunoo dhufeen jira gargaarsa rahmaaniin. Assalaamu alaikum dhiiraa dubartiin kan eegaa turtan baafideyaani nagaan si nageessu bakka jirtanitti tahaa rasuulamiin ashrafal mursaliin. Allahumma salli ala Muhammadi tahaa rasuulamiin ashrafal mursaliin.